Hai maaliif maatii huccuu shafiita kiyya toleeffatte deemte? Akka ajaa'ibatti akkana gizeen darbii waliin goonu akkuma gaa seenaa sirkannaan dhageessee jirtaa waan isheen irra dabartees waan hunda ilaalamee jira akka lammaffaa irratti namni filatamee gaaffii deebisii waliin godhamee katabamtees si baga nagaan dhufte duraan dursee waan kanaaf gaaffii deebii kana gaa dirqamaanii miti hayyamummaanii miire sagalee ta'e ol fuudhi eeji. Hayyee shawaa harka fuula ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti gaa'ee urjii ilkeessa biilaa urjii boqoo. Urjii ija gurguddaa baga nagaan dhufteen sin jechuu barbaada. Baga nagaan nuyi deebisaa keenya. Okay, mee urjii duraan dursee maqaan kee ka dhugaa maqaa kee ka dhugaa fi maqaa abbaa keetii haa kiyya keetiin uumuu dandeessaa? Urjii Khadiir Muhammad. Urjii Khadiir Muhammad. Maashaallah. Maquma abbaan kee si baasanii TikTok gubbaa jirta jechuudha. Yaa. Okay. Urjii Khadiir Muhammad eessa dhalattee? Magaalaa Mi'eessoo bakka jedhamtu. Magaalaa Mi'eessoo. Mi'eessoo dhalatte. Yaa. Okay. Mi'eessoo tun tanuma. Ciroo biraa bilsanii miti? Isumaa. Yaa sagalee ta'e nu akka fuutu. Meegaa magaalaa Mi'eessoo dhalattee obboleeyyan meeqa waliin dhalattee? Obboleeyyan torba wajjin dhaladhe. Obboleeyyan torba dhiirtee hagam takka shamarree hagam takka? Dhiirtii sadii. Dhalaan ammoo dhalaan meeqa? afur. Afur. Ijoollee teessan keessa eenyu haalan bareeda? Haala ammoo. Obboleessa kiyya kanarra xiqqaa kana jala dhalate. Asirra dhalate. Ati meeqaffaa dhala jirta? Sadaffaa. Sadaffaa. Maashaallah. Edaa sadaffaadhaati bakka ijoollee taansii guddisa jechuudha. Nama afur fayyaa guddifte? Akkam ni beektaa lama immoo abbaan takka haadhaan addaati. Lama abbaan sadii akkasi. Ilmaan afur immoo haadhaa fi abbaan illee takka. Lama ati sanuma keessa garuu abbaa keetiif jechuudha. Hangafnis lammaffaadha. Haadhaaf hangafni ana dhiiraaf gina immoo hangafa qabna. Kanarra gurguddaa dhiira lama qabna. Namoonni tokko tokko gaagoo xarafa magaalaa kanattis dhalatee baadiyyaa magaalaa kanattis dhalatee magaaluma himataa Mi'eessoo jette Mi'eessoo ganda kam? Keellaa bakka jedhamu. Dildila Mi'eessoo. Okay malee baadiyyaa miti bakka fa'aa maarree fa'aa miti. Mi'eessoo. An dhurte achuma jechuudha. Okay maashaallah. Obboleessa kiyya kanarra xiqqaattuu bareedaa obboleeyyan torbaa hojii dhalatte. Mana barumsaa meeqa baratte? Meeqa dhiisteedha? Yaa haga meeqa baratte? Haga torbaatti hin baradhe. Kutaa torba? Oduun Okay meeqaffaa ba'aa turte? Haqa himin kijibni tokko hin jiru keessatti. Gaafa saddeettaffaa booniin qaba. Sanii achi gina immoo qabxiin ta'an gaajuddu magaleessa. Saddeettaffaa ba'aa turte? Wallaahi beetiin jira. Kutaa meeqatti? Kutaa afur immoo kanansa. Okay gaafa mana barumsaa torba qaraatee maashaallah kutaa torbatti dhiifte. Idduutti gaafii takka irra sii hotee irratti sii deebi'a. Umriin ta'e oo meeqa? Wallaahi ibsa wallaahi laazim umrii tiyyan haqiiqaa san hin beeku. Gin ammoo hagana jee yooni if yaaddu jettee na yaaddu na gaafattu akkani filaan kunaan 23 lama kanuma keessa jira jeetiin abdii qaban malee sanarra kan guddanne dhibbarraa ibbatti. Maashaallah wallahi 23 22 gaddeemti umriin teessan tun 20 takka. Namni 22 23 afur jeeti sabaami ishiinuma 23 lama takka jedhu deemtee warra nuti dhiise maal jechuu kan? 25 akkan seenne ifii xiyya nin beekan 24 is akkan seenne wallaahi wabillahi nin beekan.
Okay. Walumaa galatti amma ati bakka 30 sii qabna jechuudha. Kee qabadhu. 28. Aboo saddeet si haa nyaatu. Okay. Okay. Obrii ishii gaa hin beekootti aga beekturaa 23 fi 24 iddoo akka jirtu himti. Maal jennaan 23 fi 22 iddoo wani jamaan jiru waan ta'eef 23 fi 22 iddoo himti. Haa ta'u garuu gaafa barumsa eega jirtu kana jaalallee ni qabdaa namni akka taphatti wal jaalattan ni ture. Barumsa rootuun jiru moo? Jaalala jaalala. Waan nin gabaase hin beekoo hin qabu. Ay beekaa dawwale hin beekaa fi bar. Awwa maal abbaan asirratti dawwaltan geengaa irra cufi yaaqi. Mucayyoo ulaa dura dhaabbatu jirti akkamiin godhare jiraabanu? Asumatti dhiisi mobaayila deemi raabani hodhu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warri nu daawwachaa jirtan rakkoo teeknikaa nu mudateef nuuf kolchaa namootaatu nyaata fideef irraa nyaata fideef taate beeku. Agashiin dhuftutti gaafii hedduudha gaafii hagaa 30 waliin teenyee dhaggeeffannaa. Akkuma maal dawwalaa ooltatuun tanuma akkamitti rabbiin dabarse haa akhi. Saa malee sa'aan malee namaa dhufan hin beekanii. Maa viidiyoon jaraa balleessi. Wallahi anaa miti kunnoon aldoo dhuftee yoo feete kaameraa irratti qabeetiin haa aarani. Okay, amma kara gaafii teenyatti deemina. Laa kijiba tan qabne mana barumsaa gaafa turtee jaalallee qabdaayis hin jedhe. Yaadadhu. Yaadadhu minaamina isiniif yaadda. Istiriitee mana barumsaa keessa dabalte oggoo mana barumsaatu yaadatte. Jaalallee maal taate hin qabu baqqaan. Akkas taanaan jaalallee miti jedhu mana. Manuma sanni qabdaa miree fidu taphatan waxii san. Okay, ni qabdii jaalallee mana barumsaa. Jiruu ta'e keessatti jiraattee irraas geessee alhamdulillah namni yeroo jalqabaatiif si dhungate eenyu? Ibsa maqaa hibii moo? Bakka qobuma duraa nutti himi qobuma duraa qubee duraa qofa. Qubee moo? Sii kutaa meeqa jiru? Amma. Sii kutaa meeqa jiru? Qubeen. Okay, kutaa meeqatti gaafa hagam takkaate? Kutaa shaninsa. Kutaa shanitti dhungoo eegaltee torbatti dhiiftee kutte. Kutaa shanitti dhungoo eegaltee torbatti dhiiftee kutte. Ayyee rakkoon qabu. Okay, abadan dubbiite haya. Abdii kun akka jaa. Ammaaf eessa jiraattaa? Kaayiroo. Masri. Kaayiroo. Maaltu biyyaa si baase? Gaafii masqalenyaa gaafatte immoo. Yaa. Ani immoo. Mee maaltu biyyaa si baase? Akka dhugatti? Yoon biroo kutteen ta'u? Maaltu biroo kun wanni biyyaan baase waa hedduudhaati takkuma irraa tuttuqeetuma. Ani wallahi heerumeetiin gizee gandisa kanne kam? Yaa dirqiidhaan. Aane. Okay. Taayitii sinjiru heerumtee baatee waan jaamu san maqaa san jibbaaf behen. Biyyumaa Ameerikaan dhaqe jeetii si adeem beeku. Biyya takkan deeme jeetii si adeem beeku. Namni gariin saayimni deemee faaf jeet deema beektaa? Guyyaa lama keessatti ka'ee murteessee deema. Waan ajaa'ibaati. Mana bahe. Waan ajaa'ibaati. Kanaafuu shamarran hin ilaalla dhaggeeffadha abbootiin shamarran qabdan warroonni dhalaa teessan shamara teessan dhageessanii dirqiin hin kadhinaa nama inni ishiin jaalatutti kannaa. Isin ajajamuu jecha isin guutuu jecha immoo bultii settee itti seentee dhiiftee deemte obboleessa kiyya. Bakka nama kana jaallan arguun deemu taa'uttee firaa deemte. Haaya. Ayyee. Gaafin itti aantu akkamitti akka deemtee fi karaa taarifaa paartii lammaffaratti itti deemina dhageesse? Amma gaafii qaxxaamura
Okay. Reefun tana barumsa torbatin dhaabetti quraana hoganta ka qaraate. Wallahi injuusota kan buusne. Wallahi laazim dubbii dhugaa. Wallaahi Wallahi qaree billahi ammallee qaroo of niyyaan qaba. Yeroo narraan dabarre jeetiin abdii qabaan waan ta'eef. qaree bakka rakkoon qabu. Haaya ammaan tana nama janaajantu qabdaa? Ammamu hin qabu. Hin qabda nama janaajanu? Maasin feesisuunis hin qabu. Miskiin wallaahi. Nira fakkeefte. Sida wala waaqaa ishee. Naa sida wala waaqaa. Barkasin jaaladha joo fi dhugaan si jaalatu fi hijibaan si jaalatu hedduun ni jira bar. Okay, Gin okay, san irra dabar. Eeshi. Egan qabattee fi namaatu sin gaafanne moo sin nama hin gaafanne moo ila ammatti dhugumatti odoon kijibne nam meeqatu jaalala si gaafate ati hoo nam meeqa gaafatte? ani moo an namni na gaafate nama 2,200. Maal jechuun nama 2,200 kootti mee ajaa'ibaa qabate bara 2,200 illee ni jiraasi. Ijoolleen bara keessaa qabdu jira. Isaan nan beeka waa ta'eef. Hin koofleen an dhaggeeffadhu an qalbii kanaat akkasiin beeku. Wallahi wabillahi isaanii qabdu jira bara keessaa. Nama 2,200 si gaafate akkamitti duuba nama 2,200 kan si gaafate nama jaalatu nama janaajantu hin qabneeti. Sababbiin maali? Wanni kun bara ammarraa miti ni beekta. Namni 2,200 ammatti si gaafate ni danda'a yadda. Gina immoo wanni kun guutumaa guututti naan jettee na gaafannaan inni si hime malee anis naman gaafadhe numan qabaa bara akkasumatti. Yaa nan beeka. Egaa ati eguma biyyaa baatee immoo namni 2,200 kan si gaafate akkamitti 2,200 kan murteessite? Nini zaabegaa yaadadheetiin hunda zellaalu 2,200. Nama 2,200. Kana keessaa kaayyamteef tokko hin qabdu. Kayin fadhee jira malee. Okay. Kayin ginna tolee ni jira. Asitti tolee ni jira. Duuba akkamitti kana keessaa kajanaa jantu tokko dhabde akkamitti dhabde? Haasofsiisu numa jira bara haasofsiisuu fi jaalachuu wal adda ni beektaa miti. Yaa nan beekee. Okay. Haa ati namni meeqa gaafate? Malee an nama laman gaafadhe. Nama lama gaafate? Maal jettee gaafate mee dur? Akkana gaafadhe. Mee akkam jettee gaafatte? Akkana narra dawwalee akkan jaaladhu ibseef. Oduma jaasottumo? Haasoo gaagatee namni hojii haasoo nama hojii haasoo haatuma dhugaa jirtu hin taafee jechuudha. Okay. Moo ajaa'ibaati immoo dhalaan nama hin gaafatutti hin beekaa barangistaan. Miyyoo maa dhufaa oolta kaameraa sitti haa cufu. Maal namni akkanaa? Nama 2,200 na gaafatee na jedha 2,200. Tunis takkaa beekaa. Viidiyoon cufutti hin jiru muuti raayin kaasa jee ibsaa'ee gista akka takka laayiviin kun akkas godha asumaan siif hin kaa'u saniif. Ayyee dhaggeeffadhu haadha nama 2,200. Nama 2,200 kan ajanda irratti qabatte moo isa qabatte moo ni saabde moo miseejii san baaftee agarsiisuu dandeessa yuutuub irra viidiyoo tana waliin kaa'u deemu misoota san akkasitti hin baasa maqaa irra akkatti kaa'ee. Qopheesseetiin akka miseejii san guutuu zirziriin takkaffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa jee akkasi sii zarazzaree sii kana. Walaa imoodhanis waasaappis telegiraamas sinaappis kana mara oduu irratti daatan nama 2,200. Namni meeqa heerumte garooti? Maal beena nama 2,200. Dabaluu laakhir jirraa bara. Mummadu waqtii waa nama gaafatin rabbii sun sodaadhaati. Xiqqeessa. Hukkoo tokko namaa hojii jiraa beektan hin gaggaafatin gaafii ittiin deddeemessina. Okay. Sheekotii keessaa
eenyuudhaan jaalattee dhaggeeffatte dirma yokkotuma afaan oromoo hadiisa himtu. Ayyaa abbaa amantaa. Uy waan biroo jedhiiroo. Egaa isma. Maal jettasi? Ibsaa dhageessu. Nin dhagaa urjii mobaayila sagalee ta'e kana godhi akka ammaa kana godhi. Akka ammaa raayyaa itti asii jira kan sagalee burbur gootee mobaayila keessa kana gootee jira sagalee maa akkas goote. Ustaas raayyaa abbaa mancaatiin siin jee dhageenye. Dhagee ustaas raayyaa abbaa mancaa dinqisiifataa jechuudha ati dhaggeeffattoonni jettu. Ammas mobaayila keeffanee jira rabbi isaa affanu maal mobaayila kana. Wanti irraa baasu bakka maali kabara. Yaa irraa baasee. Ayyee. Baase ammoo. Amma bareeda. Hayyee. Artistoota keessaa eenyu aanan dinqisiifate? Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa. Laa dhagee heerumeette ta heerumaa walitti deebina akkamitti akka heerumte sii galee garuu ifiif jaalattee baate moo namaa janaa si baase moo hummarti deebii jira achi sii haadde quba qabaadde. Haaya warra tiktook keessaa eenyu aanan dinqisiifatte? Odooti na bira jirtu maaliif hin qabiru yaa ibsaa abbaa jaalala. Urjii dhisi gaawa. Ati sirkannaan hin agartee ibsaa abbaa jaalaan jeen dhugumatti himi ani ni qaba. Wallahi sirkannaan waan isin haasuu bitan kana yoo hin dhaggeeffanne jee ni amantaa. Wallahi waa'ee sirkannaan intarbeeti gootee hun agarree dhaggeeffanne wallahi. Maal narraa dinqisiifatte meenatti? Ati moo dhugaa haasoo takkiin ammoo adii waan adii takka haasoo ni beektaa? Waan adii haasooytuuf natti toltan. Irrachi qabaa dhiistee qaxxixaa namatti himuusan. Waan kana dhugaan qabda moo kijiba? Dhugumaan hin qaba lakkee achi qabaan beeku tana numa jee achi qabaan beeku. Eessi. Eessatti heerumte? Eessatti heerumte? Meesoo. Meesumatti heerumte? Yaa warraa sabootii inni sun amma eessumatti hin heeruma jira. Waggaa meeqatti heerumte? Akkam umrii tiyya banta? Gaafa heerumte san waggaa meeqa? Ibsaan umrii tiyyan beeku dumun siin jochina keessa amma sooftee. Egaa heerumtee baate waggaa isaa asitti himire egaa si eegamta akka jira hedduu tana. Yoo waggaa wallaaltee eegan heerume amata kan takka jechuu danda'u qabda. Eegan heerume amata shanfixee jaaffaadha. Amata shanfixee jaaffaa ilmoo qabdaa? Hin qabu. Maarifatte garuu ni rifatte. Ni rifatte. Rifachiistee bara. Akkamii wallahi ni rifatte. Ishi heerumtee eegamta akka wajjin turte. Baatii lama. Baatii lama qofa moo? Wallahi laazim. Waa heerumaa miti reema qoma heerumaa fitte seenuudha. Wallahi waa'ee baatii lama jechuun maal jechuun jira kan nyamee dhaggeeffadha. Baatii lama. Dubruma jechuun bartuun. Haaya. Jaalattee heerumte moo? Butaan si fuudhe moo? Jala deemte moo? Gandaa dirqeessa kan adda baasee waa sadii jira aadaa Harargee keessatti biyya teenyatti jala deemuu hadhaa butaa. Okay. Ni sin butamne jala sin deem. Cabsaa waan jaamsan ni beektaami. Hadhaa cabsaa hadhaadha. Hadhaa jaamami cabsaa seenanii akkasitti heeruma. Odoo aan hin ta'in faamiliin feeteeti. Silaan aan ta'e ammallee hojjuma jiraadha jeetii yaada. Asmaanuu kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo mana kana keessa jirtan taap sheer koppiliinki gochuun dagatinaa Waardaanis Dubaay jirti. Waan Waardaan Dubaay irraa qabattee isin dhiyaattu buru galgala yookaan marsaa itti aantu egaa urjii intarbii goonee booda warri yuutuubaatis quba qabaadhaa isinii qabee akkatti hudha qabee akkatti sarkisee isinii fida. Waardaan gaayii abbaa biyyaattuu na tuffatee jechuudhaan egaa akkasuma nyaa kaalaan Ameerikaas taatu
Austraaliyaa isaatu zoorre si garsiifnaadha. Garuu san duras waardaan nan deemnaan jechaa turte because wallahi dhugaan isin jaa san duras Dubaayii dhaqee bashannanuu deema jechaa turte. Haa ta'u garuu wardaan tana bashannana ajaa'ibaa keessatti garuu rakkoo teeknikaa neetwoorkiin mudateen wal qunnamnee asirratti isin fiduu hin dandeenye. Obsaan eegadaa aga intarbii urjii tana finnuutti walitti as deebina. Ayyee kabajamtuu fi jaalatamtuu urjii Kadir magaalaa mi'eessoo ganda dildilaa jala jechuudha. Ganda dildilaa jettee egaa cabsaa seenaniiti gandaaf jecha heerumuu jira. Waay maaliif gaafa san baddeen deemin jaalallee biraa qabdamoo ni nutti himu. Lage ni dhageessam sagalee fi Nan dhagaa. gandazee heerumuu qofa odoo hin ta'in dabarsi lubbuu ta'e ottiin hin dabarsaaf haadhatii namni sun Okay, uummata jechuudha. deebiinsi deebi'ee jeetiin abdii qaba. Yaa jaartii teetuu gandi hiikennaan shari'aan hiikee sin jettiira. Dhugumatti akkanatti. Wallah rasiif. Haa urjii teenyame duba rakkinni egaa isaaniif gandaa jecha raawwachuun sirratti dirqama taatee baatii lama maaliif ganduma sanii jecha amatuma lamallee eegini baatii lamatti adda murte. Gist akka gizee seentu bultiitii jettee seentaa gizee gin ammoo haala nama sanii wajju walii galuu yoo dadhabde teessee mana san keessa teesseetillee isa sanis azaboo jechuun ifiifuu dilii birooti. Sammuu namaa rabbashuu sammuu ta'e rabbashuun waliin dhukkubsataa lama mana takka keessa kaa'u jechuudha. Yoo biraa deemte irra fulmaata jee natti mul'ate baheen achi. Wal dhiburra wallaalurraa walii beekuturra wayyaa. So wanni walitti shaqaabaa walitti taanuuf hin jirru biraa baafachuurra wayyaatti. Meeqa isa saniif maal dhaamtaa sumaammee? Bakka jirutti nageetti haa ta'u. Hamtuun hin arkin fayyaan hawaa fi umrii dheertuu fayyaa riskii inni quban qabne bashaq itti haa godhu. Nama yeroo jalqabaatiif urjii addarra dhungatee jechuudhaas seenaan si yaadatti garuu har'allee addallee baanuu tarabbi jee malee taatu garuu fadhiitiyyaa miti yaada jiru ibsattee bakka jirtutti immoo du'aa isii goote atillee bakka jirtutti eebbisiini jecha ibsa abbaa jaalalaatii fi akkasuma immoo hordoftoota ibsa abbaa jaalalaatiin siif affeerame keessaa tokkodha. Bakka jirtutti nagaa fi qabeenyaanis waa maraan badhaadhii siin jettee jirti gaa. Akkasuma immoo warroonni jaartii fuutanii jaartii wal dhabdanii adda baatan hin abaarinaa bas khalaas hin abaarinaa jara keenya maali yennaani waan rabbi isin qooduun beektanii saniif akkuma urjiin eebbifte kanatti atillee bakka jirtu eebbisii siin jenna. Gaafin itti aantu waa'ee taarifa Kaayiroo itti deebina. Maaliin if jiraachisaa jirtaa Kaayiroo keessa? Dalagadhee. Dalagadhee. Mana kamiyyuu mana namaa dalagutti daleene. Abbaan kee ummaan ta'e miidiyaa ni fayyadamanii? Ummaan tiyyaas hin fayyadamtu abbaan kiyyaas hin fayyadamu. Ginkaagis takka takka dabree hin jiru. Ummaan tiyya ni ilaalti dabree. TikTokis? Dabree ni ilaalti. Maashaallah. TikTok obboleettii tiyyaati silkii isirra jira waan ta'eef sanumaan jiru akkana ilaalti. Maashaallah odoo ummaan ta'e fi abbaan kee TikTok agaruma takka olaaluu baate qabatta akka masara kana sefirraa darbitee huccuu ofirraa hartee ofirraa jatta bara gandini nama laaluun kun gaariidha. Sii galee waan namni waan sodaatu. Namni durii kabajaan barmatuma keetiif ni beektaa faamilii ta'e dura atumaa if kabajaa san booda ayoo atiif kabajjee faamilii ta'etillee kabachiisuu dandeessa. Yaa sun akkas. Meeqaan tam qoodoo faamilii ilaaluu masara darbeetii miti waan biroo darbee fiiguu jiru meeqaa jira? Yaa hedduu jira wallahi. Mee namni jiruu ta'e baqattummaa keessatti galateeffachuu barbaaddu jira? Alhamdulillahi rabbil aalamiin haaliqa kiyyan galateeffadha. Itti aansee immoo alaaf abbaa kiyya faamilii tiyyaa. Sadaffarratti ililliidhaan. Ilillii. Yaa. Ililliin tun Obboleettii tiyyaa. Ilillii Maamad jaamti. Okay. Yaa. Afaan meeqa dandeessi? Ilillii galatuudha. Ati afaan meeqa dubbatta? Afaan Oromoo. Afaan Oromoo? Silaaf afaan Oromoo taasisa. Afaan kiyya jee malee kana yoon dubban eenyu kam dubbatta? Afaan kiyya afaan Oromoo. Ayyee. Waan biroo miti Amaaranya yoo ta'e ittiin dubbadha dala sii miti. Arabiffan barreessa Kaayiroo. Arabinyaa kiyya isaan kaaya.
waan biroo jiru gaa Okay. afaanuma sadii. Amma gaa'eef duba deebineeti Hmm. jaarsa keetiin walloltee sokkitee nikaa hiikkatee biyyaa baate moo osoo hin hiikkatin usteetuma itti xuuxite bakka tana addanaa baase. Oduma biyya jirtu baatuma lameen sanatti adda baatee teessee kaayiroo deemte moo oduma nikaan sirra jiru kaatee kaayiroo deemte. Ani waan ajaa'iba si ta'u obboleessa kiyya kanarra guddaa keenan jala dhaladhe qofa negejjee biraa deemi malee haadha kiyya hin dubbisne abbaa kiyya hin dubbisne faamilii kiyya guutumaa guututti odoon hin dubbisin hin bahe asutti ifa gale. Nikaa hiikuu miti haadhaa fi abbaa kiyya wajji waliin agale. Sokkuu keetuu gandi quban qabu jechuudha. Urjiin biyyee jirti odoo beekanii kaayiroo naa garan. Ente? Haa yaame taarika qabdaa kamii wallaa urji. Jara keenya bakka aguu jaartiin isin jara wanni akka jaartiin mimmiitanii jaartiin hin oolan kaayiroo dhif hin doonne. Jabeeffadha warra biyyaan kan isinitti hima. Inni amma inni tana jaarsi nan galfadha jeeq mana gandaa dhaqaa urjiin kaayiroo jirti. Tunis dubbii ajaa'ibaati. Haaya. Akkasitti kaate gaa guyyaa dura kaatu. Eessa dheeyte? Mee deemtee? Taarifa kanarraa haasa'u deemnamma. Taarifa moo xayyaaraan dheeyte moo mee guyyaa dura dheeytu gaa amma meessorraa kaate takka xayyaarri siin bararee kaayiroo si fidu hin jiru eessa dheeyte? Meessorraa bahee obboleessa kiyya guddaa hojii kan anjala dhaladhe wajjin ciroo dheeyne maakii bira dheeyne isii wajjin baane bordodde dheeyne bordodde irraa ismicoo takka fuune waliin finfinnee baane. Maakuma Oromoo? Zabana maakii Oromoo faasan biyyaa baatedha? Walumaan baane mana takka bullee hojjuma baaneen. Waa wal maddatti sin argu kam? Wal jajjabeeffadhaa gaa warri biyyaa waliin beeku hoga biyyaa bee maaliif akka walleessuun beeku? Haaya! Bordoddees nama tokko fuutan? Finfinnee dheeyxammoo? Goojjaam dheeyxammoo? Akkam taatan gaa guyyaa kanam? Finfinnee deemnee qaxxixuma Finfinnee deeyne dallaalaa hojii wal qunnamte sii galee Finfinnee deeytee Finfinnee hojii dallaalaa hojii wal qunnamte dallaalli tikeeta sii muree kara Gondar baata. Tikeeta sii muree kara Gondar baata. Qarshii meeqa sanirraa fuudha hogguu sanitti? Hogguu sanis sirraan fuudhan wanni sirraa fuudhan hin jiru maaliif hizaamni waliigaltee dheeyxa 14,000 Itoophiyaa irraa haga Suudaan 14,000 Suudaan irraa haga Masri 14,000 akkasitti waliigallee deemne waan ta'eef atumaa waan si nyaachu waan itti waa bitattuuf maal harka qabatte malee hizaamni duraa waliigalameen Suudaan gizee seentee hafalama. Qarshii 14,000 gaafa qarshii 14,000 san biyyaa baatan isin? Bara amata meeqa silaa eegasii? 19 keessaa bar 19 baay'ee torbaffaa. 19 baatee torbaffaa eegasii amata meeqa jechuu jara keenya? 19 baatee torbaffaa amma 24 jira. Intee amata 5 jechuu? Amma Finfinnee jaaffaa eegalee. Jaaffaa eegalan jechuu. Jaaffaa eegalan maal jaaffaa eegalan amata 6 jechuu. Amata 6 guutuu amma jaalalleen qabu gonaan jettu maal anname maajimii na seete moo namumaan bee na seete tokko as teessee ammaan tanatti hajibtu. Hoggunaan jettu reefuun tanaati jaalallee amma ni qabdaa jettee amma hin qabuun siin ta'e malee guutumaa guututti hin qabanne siin hin ta'e. Okay, dhiisa. Achi keessa wanni ture. Hayyee as deebina ammaan tan. Dallaalichi sanitti guyyaa Finfinnee ni bultan moo hogguma san kaatanii baatan? Bullee guyyaa 2 3 bulle. Guyyaa 3 mukkana bullee baane. Guyyaa 2 3 bultanii baatan. San booda eessa dheeytan? Gondar dheeyneyaa. Hoggaa Gondar dheeytan yoo biyyan beeyne tana gaa dura biyyaa banga wayin nama dhagamaa beektaa? Dallaalaa seega beeyte Gondarittis. Gondarittis moo? Hoteela qabee seegaa Gondaritti hoteela qabamee nu eegee hoteela keenya ni qabannaa maallaqa ofirraa kafalta beeyte nuti nam 3 dhalaadha. Akkasitti Gondar irraa haga Matammaa fattashaa jira Abiyyii waan qabatee jiruuf naannoo Oromiyaa maxxaqaa naannoo Oromiyaa kan qabu dabruu hin danda'u. Haaya Gondar keessa? Gondarii fi Matammaa dhaquu hin danda'u. Haaya. Naannoo Amaaraa keessa deemuu hin dandeessu akkasitti dallaalli kun maakiin dabartee jirti aggaadhaa ta'e nuti qabataa asii qabannee kophaa uffannee. Kophaa uffannee. Kophaa uffannee shabicha uffannee qacam
Inti Somaaliyaa numaan jaaqaalichi Somaalee jeetu mana qabee na gaddeebise. Usboo. Gaafa Wallaahi xapxap jettee dabarte afaan kanas ni beekti ni beekti. beekaa. Maarifa kanas Isiin fakkaattee uummata namni isii qabee hin jiru isii dabarsan nuti ammoo azabamu. Gojaabla jinan jettee dabartin hin beekan. Wallahi maakin shigireer wallahi lazim. Hedduu asirratti yaada hedduun isii dinqisiifadha. Maaliif hojjete faxaanyidha dhugumatti wallaahi maakiin bakka sanatti hedduu. Sanboota ati hoo silaaga warri biyya teenyaa kun shiita fa'aa kakkaataa dirqama qofoonis kaatan. Shiita kaachuun inuma hin jiru. Qofoo ta'e kaattee rifeensa asi qabattee asitti. Akka isaanii sanatti maan dhaati namataa. Eessa dhaatu nuti quba qabna gudii kana hunda. Haaya. Tarmee qabamtanii deebitarree oggoo qabamtan kana niiraa namarraa fudhatu jira wanni san keessatti. Niiraa namarraa fudhatu jira maarree jira akkam taatan mee natti. Jara keenya urjii foloo gochuun dagatiin haqa seenaa ajaa'ibaati. Taarifa keessa baraa kana keessa waan taate takka takkatti laa osoo hin dhoyne urjii wallaahi lazim waan takka hin dhoysin jiruuteeti waan ta'eef. Ani waan isin himamuu qabu isiniif hima waan isin himamuu qabne isiniif himu akkasuma. Jechuugaa dhalaa tanarra waa hedduu gaa amma mee nama karaa san deemu odoo namni biraa bilitiin ta'e takka nan deematti haa dhuftoota karaa kana. Injoo. Kanumaaf namni barumsuma irraa barata sii galee. Namni karaa taarifa akkanaa kana deemu waa hedduu nama gunnama jara keenya. Dhugaa. Dhalaan obboleessa wajji deemuu danda'u. Karaa yoo deemte dhalaan obboleessa sanatti ilmu hin deemne. Yeroo hedduun warroota karaa Awurooppaa kanaanis wanni ijaanis hedduutu dubbise. Wanni isaan himanii fi waan himanii ibsi jibbisiisa wallaahi lazim. Uuma dhiira taatellee jibbita oggo garii. Okay. Yaadan hin bittinnaa'in himee ammas deebiga. Naga bahan raasaniif. Okay. Maakin isin biraa shalaqa jettee uraa seentee dabartee karaa matammaa. Dabarte. Isin yoo eesseertan. Mutuwaan kana anaa tana Somaalee fakkeessee maalti hin beeku Somaalee anumaan jaan anuma qaban. Haaya. Qabamnee nuti mana hidhaa Gondar matammaadha. Mana hidhaa matammaa oduun ta'in biiruma isaanii keessa bakka itti si qaba bakka isaan si darbanii jira. Wanti takka affattee teessaa maali kaartoona. Okay. Kaartoona kana gubbaa ciisaatuma. Hambaa Tigree hambaa federaalaa. Wallahi hambaa federaalaa nyaanne wallahi miciyyoon deemnu na diddeen abbadan du'eetiin dabra malee hambaa isaanii nyaadhu itti didde. Ziis godheetiin rafee. Hambaa isaanii. Waraanaa sanuu. Waraanaa sanuu. La ilaha illallah tirraafii jechuun tirraafii. Haaya ame jiruu tamiif haaya tirraafii tana nyaatan akkamii baata. Yaa namni nama nyaatetti lubbuu ofii baasa. Hambaa dubbattaati namni nama nyaatetti jiruu ofii baasa. Akkamitti baate mana hidhaa kana? Mana hidhaarraa baane si baasan beekte fuudhanii si deebisan Gondarii si deebisan. Duuba si deebisan niira sirraan fudhatan. Duuba si deebisan niiraan kannitu jamaraga bakka san daangaa wanti dabartu siin kannitu Itoophiyaa dabartu. Okay bar niiraa kana poolisoonni siidhe kuni karam deemtaa ji'ee niiraa sirraa fudhachuun hin jiru. Hin jiru akkasni hin jiru walaakin gin nama du'eefaa maxxaaqiyaa namaa faa odoo Suudaanii deemuu kana dhumuu kana faadha nuuf fidanii isin akkamitti deemtanii biti nagayaamii maaliif biyya arbaa kana deemuu feetanii maal jaane nu lolanii akkasiin nu gaddeebisan matammatti Gondaritti. Gondarirraa ammas abdii muranne if duuba ittis deebine qacaama mallee. Ammallee moosi wallahi nama. Ammallee qabamne eessa keessa qabamne ni beektaa? Boottii bishaan keessa yaa'u tagalaanni keessa deemu. Lafti soomana ture. Tiyyaa warra jimmaa takka mokkaraatu keessa ture. Hojii ture. Sanboota anaa fi miciyyoon ta'ee hojii deemu jirtu warra bartaddeetuun. Roobni roobu jira. Waan akka galaana xixiqqoo takka boottii nuti keessa jiru kana keessa yaa'u jira. Ta'an maal jetti ni beektaa kiristaanaa beekituun. Soomana. Ramadaan nu dhaqqabe. Ramadaan.
Kiristaanaa tunis. Kiristaanaati jaaluuti jootu hin jiru bar yaa rabbi joo jira isiin ammoo ramadaanuu dhaqqabe ramadaanuu dhaqqabe joo turte Maaltu boottii haasa sun oofaman masiree san hin teessanii takka. karaa kana dabru jiraan poolisiin odoo nuti bakkiin yaa'u jirru nu dhufte yaani manni tokko maal dhufe isaan dura oduu fiinuu boottii keessa seenne. Boottii keessa seenne dhukatu jiraa bar manni bakkiin irraa bu'ee nu barbaadu jira fiigee. Odoo fiinuu beekte diddibatteeti haa fakkeessite dabartaa fi kuula hunda darbe. Akka jaratti akka amaaratti asittis akkattis masqala godhatanii haqanii. Maal masqala sanuu goone nama diddibanneetuma asirra rifeensa goone. Akka amaaratti masqala godhanne asittis. Wallaahi ibsaan godhan. Mee wallaahi. Wallaahi billaahi hin godhan. Gaafuma sanuu maa kellotti jettee simma diiqotte halaakamtan gaa taraa meeqaffaatti dabartan gaa. Taraa meeqaffaati kan isin dabartan. Utumaan kutu. Sadaffaa. Taraa sadaffaa. Lama qabamnee sadaffaarra dabarre. Afaan Oromoo walitti ni haasottanii achi kasan keessatti hin sodaattanii amma. Waliin haasofnu adda adda teenyaa barkursiyuu na duuba teessii duran ta'a. Malee waliin ni haasottan. Akka Oromoo taate isin hin beekan poolisiin sun martinu. Poolisiin barfattashaa fi si dhaabdee si fattashtii maxxaaqiyaa gaafatanii maxxaaqiyaa hin qabu. Mana dhiisnee naan. Yaa maxxaaqa malee yaatan jechuun. Haa maxxaaqiyaa naannoo Amaaraa qabna hin qabnu. Suudaan hoo poolisiin daangaan Suudaan san akkamitti dabaran? Ka Itoophiyaa dabarree maakii dheeyne eegasii maakii hojii Suudaan deemuudhaaf. Maakiin eessa teessee isin eeyite? Maakiin gallaabaat bakka jaamu bakka naannoo bishaan tokko jira kana illaa Itoophiyaa fi gallaabaat tan akkana seenuuf akkanatti bakkuma xiqqoo takka bar akkanuma daangaa kana dabarraan seente as keessa jiraannaan Itoophiyaa argite achuma qofa dabaruuf sun hundi. Gallaabaat jaamoo yoon dogongoreen beeku gallaabaat bakka sanitti nu eedi maakiin achi dheeyne achirraa isammaas ganaa baroo yoom eegalle taarifa gana eegalle achirraa miilaan karaa yoo fagaatte sa'aata akkaan na fakkaata gasaggasu. Gallaabaat Suudaan tanarraa moosi? Tanumamma Itoophiyaa irraa baatee isii seentu tana san booda eegaltaa bar Suudaan deemu. Ati furduudha gaafa sana akkamitti deemta akka sa'aata? Furdoo miti an akka ammaa kanaa miti likkeenyaa nama jaamu jiru makaakkaleenya hedduu yaani furdoo miti qalloo miti an. Footoo gaafa sanii qabaaddee hoqqattu. Wallaahi eeguma kaayiroo dhuftee akkatti hoqqattu? Ani duraanumaa lafeen turreen. Gin makaakkalenyaan ture jiddu galeessa. Wallaahi laazimuu majaa baate. Haaya miilan deemtan amma eessa deemtan? Miilaan haala sa'aata akkaa deemnee Sambooda mootoraatu jiraan mootoraan isaan maal nuun jedhan bakkiinaa manaatiin deemtan nuun jaaniitu nu baasanii bakkiinaa manaa miila reeti taate. Sa'aata akka guutuu lafa akkam miila yaatan? Lafti sun lafuma bareedduudhaa gin hin jiru haa poolisii jiraasa uummata nama qabu. Isaan dabaruu jechaa fi gaara ganda keessa nu oofanii Sambooda mootoraan. Motora tokko kophaa hiyya koree motora tokko ijoollee dhiiraa na duubata deemtu ta'u Oromoo. Na hojii deemanii. Deemnee akkasitti bakka san geenyee achirraa maaskara Suudaan. Suudaan seenne guutumaa guututti. Guyyaa meeqatti Suudaan seentan? Laa guyyuma takka. Guyyuma tokkotti achirraa dabartanii Suudaan seentan? Laa asirraa dhufee bakka motoraan deemnu kana geenyee achi teenyee guyyaa takka bullee Sambooda borummaa baanaa jechuudha kara Suudaan. Kun hundinuu rabshaa ture siigalee ibsaa wanni kan nu teessu jiru jidduun rabshaa ture Suudaan keessatti. Gaafa kan Suudaan wal fixu san isin iddootti ibidda kanatti akka deemtan? Guyyaa namni iida soomanaa iidee gandi keenya foon akka harkisu nuti mokoroonaa fi sukkaara walirra rabnee. Mokoroonaa akkamitti sukkaara walirra raban? Mokoroon makana nu kananii sanoo kamii arganne meeshaa namaa dhiine. Haaya Suudaan keessatti moosi? Suudaan odan geenye kun hundinuu. Haaya. Suudaan seenne bee. Haaya. Mana namaa geessanii meeshaa nu dhiisisanii meeshaa dhiinee san booda mokoroonaa tokko nu kannanii
Mokoroonaa san sukkara rarrapannee waan itti naqannu hin qabnu. Sanuma nyaannee akkana jechaa nyaanna sanuma. Ganda nyaaniita nyaatu jira nyaannutti. Miskiina wallaahi isin maa ifrakkitanii jaabaran. Akkami sukkaratti naqatta mokoroonaa sukkaraan baay'ee nama macheessa wallaahi. Bar laal akka taatu gisee dhabdu akkam feene taataa san ilaal sigalee dubbii. Keetan argin jee. Wallaahi. Yaa ibsaa qalladeeti. Wayyoo. Akkatti nyaannee dabarree amma gaa bakka beelaa eegalleen wanti gisee Suudaan seentu Oromoo dallaalaa jira dhalaa dhuftee deemtu tana hedduu si dhufa. Mana dallaalaa sanitti wallaahi ijoolleen sun hedduu nu goote yaani sigalee foon qofa nyaachuu turre yeroo sanitti. Haga Suudaan keessa jirru dhiiraa godha foonuma kana nyaannaan teenye nyaannee guyyaa torbuma kana nyaannee san booda baanee maasa. Guyyaa 10 teenye baanee achirraa eessa eegalle taariba dhugaa sana eegalle. Taariba gaawwan jirre barahaa. Barahaa. Nin dhagaa barahaa tana oggoo himan gaafa barahaa tana keessatti maarree tanii jedhu gaafa san BOA fi maarree akkatti himamu. Haaya. Barahaa eegallee eega odoo deemnu gaara tokko bakka midhaan deema. Amma Suudaan irraa karaa Kaayiroo deemuudhaaf barahaa Suudaanii fi Kaayiroo iddoo jirtu tana Gibxi iddoo jirtu tana eegaluu yaatan. Nam meeqan eegaltan maaliin eegaltan akkamitti eegaltan? Yeroo san nama meeqasi? Guutumaa guututti nuti dura namni kun walitti dhufa siigalee ibsaa. Asiisi fuudhan achiisi fuudhan asiisi fuudhan walitti naqan. Okay, oduma karaa deemtuu jechuudha. Karumarratti si dhufa waan kana isaa akka isaan fidan hin beeknu waluma si fidanii. Taariba kana eegallee eega nuti nama 18 Oromoo nam 9 Eeltiraa nam 9. Haaya wayyoo wallah. Akka mara hambar Kaayiroo xayyaaraan akkatti gaseenutu hin jirtu bara. Hin jiru. Eeltiraa nam 9 akkasii san booda oduu yaanu Eeltiraan tun goba ziigin. Akkamitti? Nuti huccuu yaana isaan qoonqoo yaana. Bara ajaa'iba baay'ee nagari waan ajaa'iba. Isaan huccuu isaanii san keessa qoonqoo guuratanii yaani isaan ni walitti marree fudhatan isaan. Bara uummanni keenya kun laa Oromoo dhaggeeffadhaa waan takka isinitti hima. Namni tokko oggoo karaa tokko irra dabree karaa namni dhufu jiru san Oromoo hafteef nama keessasi duuba dhufuuf bakka tana qoree jira, bakka tana borbodaa jira, bakka tana hallayyaa jira, bakka tana akkanaa jira, waan akkanaatiin deema akkatti sosso'i jettanii namatti himudha. An dhufee hadhaan argitan inni akkasitti ergaa dhufottanii information takka namaan kan hitan. Amma fakkeenyaaf karaa Ameerikaa kana fudhu Somaaleen takka takkatti walitti himti nama karaa Ameerikaa banamee jedhanii warra Somaalee tana ijoollee walitti himti ijoollee Somaalee dafaasiin deema akkana taa'attiin. Keenya kun kanas waliin gargaaru. Piliis kanumallee taatu wal gargaara. Amma urjii faa dura nama hedduu deeme. Urjii darsa tokkos hin fudhatin meeshaa takkas hin fudhatin nyaata faa qoonqoo faa fudhadhu jechuu ni danda'u qaba namni ishii dura deeme achi jiru sun jechuudha. Gaafa san namni hedduu si dura deeme mi? Yaa sanii miti yaa ibsa. Oromoon maal ni beektaa? Wallaahi laazim maallaqee fi qofa irratti tikuratii kan ittiin dallaalummaan nu baase sunu silaa injiru gizee nuti taariba kana dhukkee kana eegaluu deemnu barahaa eegaluu deemnu odoo beeku waan biroo nurraa dhiisee bishaan nu kan nu qaba ture bishaanii fi timiira waan si fayyadu barahaa keessatti. San booda inni immoo buskuuta sukkaara nu kaasu tokkoo fi bishaan habba bishaan wanta hangana goo wanti abbaa takka kaartoon abbaa takka xixiqqishoo nam 3 nu kanna. Nuti edaawwuma amma deemnee geenyu seeni. Fudhannee yaane bishaan odoo karaa ona eegaliin finne nuti. Eeltiraan taarifaan guyyaa meeqa? Guyyaa 3 guyyaa 4 seenta. Yoo dubartiin siraan dhaabbatiin. Ilmaa makiina yaatanii uree maal rakkoo qaba? Guyyaa 15 faa karaa bakiinaan si cabxee faa ibsaa meeqaa dhume bakka takkatti shishim ta'anii. Akkam ta'anii? Ay bakiinaan ni cabxi jee bakiinaan cabxee bakiina tolchina jaanii faa deeman uummanni siin deemu jiru kun. San booda ijoolleen tun as keessa naqamteemi qoonqoon jalaa dhumtee bishaan jalaa dhumee wanni hundi jalaa dhumee bakka takka faa dhumuu jiran dhumuu. Achumatti nam 15 bakka takka dhumee dallaalli sun gizee dhufee fuudhuuf dhufu uummanni hin jiruun. Nama akka dallaalli sun taa'ee boo'ee beekan dallaalummaan isaanii hin deemu. Inni nama dira kana nama 15 faa walitti kaa'ee waliin nyaatanii akka warri Ameerikaa tokko bar xayyaarri wallaahi laziin. Waliin nyaatanii. Yaa ibsa akkasitti odoo yaanuu san booda bishaan finne
warri harargee kun bakka tanatti odoon hin dinqisiifanne hin dabroon. Harargee jechuun onneen isaanii uummata ajaa'ibaati. Maaliifoo itti nuti harargee nam sadii keessa jira. Ijoolluma dhalaa sadeen taana. Ijoolleen taanoo jimma akka jirtutti. Onneen isaanii zeeroo. Eeltiraan tun noo ijoollolu eegalte. Yaa'ii godhu eegalte. Maarra yaa'ii godhu eegalte. Bishaan uummanni siifitu jira. Koddaa akkanaa. Koddaa akkanaatiin koddaa gaazaa barsijjan margaaza qabaa bara. Gaazni sitti mul'atu malee gusan. Bishaan sana akkana qicee Oromoo tanaa xiqqoo kanneen eeltiraa tana nyaggodhee obaasa. Kun amma dhiigana danfiseetiin ol ka'ee abadan akkatti hin dhuynu jirkaana lamaa dhufe beekte tokko fudhadhaa tokko nuuf fudhataadha. Hin ta'u jaani afaan arabaa beekan eeltiraan biyya isaanii sanittiin isaa. Afaan eeltiraa dubbatan isaan afaan lammaffaa isaanii eeltiraadha. Waan booda Arabiffaadha. jimmaa waliigalee kottaa. An dhalaa firraa hin dorkaa ijoolleen tunis dhalaa ni qaqqabatti isin dhiirti tun dhiira nurraa qabaa inneen. Hayyee. Tokko qallaa beekte eeltiraan sun furduadha. Tokko qallaa koo Oromoo koo jimmaa kun. Ani furduma sanarraa dhorkaa malee jee. Qallaa kana firraa hin dhorkaa furdaanirraa dhorkaa jee. Uummanni kaan sodaateewu wallaahi akka nama uummanni dimbararra wallolletti adda sharaa adda qabannee wallolaa odoo dhufnu uummanni warra jimmaa onnee takka hin qabu. Ka'een hojii loluu dideen. Nuti dhalaa kataane irraa fudhanne gin bishaan sana. Dirqiinu. Allah. Kanuma taarifarra jiru kun wal nyaataa jechuu barri namaa kun. Waltumnaan nam sadii wajjin waltumeen. Nam sadii wajjin. Makiinaan akkamii waan akkamii irra teessan baasaa. Bakiinaa akkamiin siin jaa bakiinaa galatoomii jaffee. Bakiinaa maaliitiin siin jaa kaa. Bakiinaa dubaan banaa takka nagarree xiqqishoo. Tanama duraan ammoo inumaa sun guddoo bar. Tasan irratti xiqqoo takkaa jiraa bar amma qaan beeku. Qawwee akka gubbara kaatee milishaan gubbara dhaabbattee deemtu akkaa miti makiinaan sun. Tasan irratti xiqqoo piikaappii majaan tana isii xiqqoo sanii. Duraan shufeera takkaa fi raddaatii takka immoo fuuti yoo ta'e nam lama fuuti shufeeraa fi nam lama hojii duraan. Duuba kana immoo akka nama qaraa fe'anitti nam 18 nufi qaallichi. Ilaaha illallah rasuul. Achi keessaa haadhaan bareedduu gaabbinaa kaata gaa shufeertichi haqabe. Ati bareedduun way eeltiraan ni bareeddi yaa ibsaa. Ijoollee eeltiraa babbareedina gina haadha takkaan hojii ture eeltiritti ilmoo tokko qabdi nama guddaadha. Suudaan kana nu daffaruudhaaf. Mokkoruudhaaf kaaniiti Suudaan kanatti hin jiru. Haati suni wallaahi numarra wareegamte yaa abadan ijoollee tan odoo as jirru yaani waan takka godhuu hin danda'ani waan takka isin hin godhan jedhanii maatiin tun hedduu nu keessaa ijoollee. Yaani si galee san booda dhiqadhaa nuun jaan dhiqannee haati tun nu akka ummaa teenyatti qaama kiyya guutuutti na laaltee narraa dhiixxee na uwwistee na cinaa nu keessee nu hunda dhalaa babbareedduu sanii fi nu sadeen kanaas dhiixxee nu keessee akka haadhatti akka teessee nurraa eegdi galgala zabanyaa taate. Jarumtu hin dhiisan jechuu nama. Uummanni uummata fakkotaa tokko barsanoo uummata kana rifeensa kana godhu. Asu Arabaa kun moosi. Aswaan immoo Suudaanii bar uummata kana rifeensa kana godhu tokko. Akkatti rifeensa kana godhan san. Areeda kana akkana godhan. Dhalaa bareedduu nu dhiisan jechuun. Eeltiraa sababa eeltirtitti sanii jechaa ni beektaa. Sababa eeltirtitti bareedduu harkanii fi eeltiraa abbaa lamaan nu keessa ture hedduu babbareedan. Isaan irratti kaafatan jarri isaan agaree. Nuti dhiqaa isaanii hin geenyu wallaahi bareedina ijoollee isaanii irraa kan ka'e. Akkasitti bakka taarifa kana eegallee. Keessafuu shamarran babbareeddanii taarifa hin deeminaa please dhugaan isin hin jaa. Gaarii miti. Gaarii miti namni dhiirti isinirraa if qabuu hin dandeessu isinis hin dhiiftu immoo osoo uumaan argin achi dhayineen tunis hin taatu. Abadan amma dhiirumaan waliin agarre jechuun maata akkas hin goone rabbi najaas hin baase haqani. Waa'ee billaa ibsaa uumaan hin goone qaba. Garuu daffaruun ni jirti. Daffaruu gaa nuti nama nu keessaa daffaramees hin jiru. Qaallittiin sun nu keessa jiraachuun isiitiifu waan guddaa takka takka fa'a. Namni daffarame wallaahi hin jiru. Yoo nu dura daffaraman takkiin ammoo egaa nutti hin dhufin daffaraman hin beeku. Sana achitti
waluma cinaa akka rafna ummanni si gubbaas hin deemu taaribee gallaan fa'a ummanni dogongoraan bakiinaa gaabbinaa ta'e seebsanii akka malee godhan. Mee wallaahi antana shakkiyaa shufeerri baala geedhaa. Jimma isiini akka malee godhanii bishaan na obaasee ittiin achi keessaa elmi dhugideenii. La ilaha illallah. Ishiin maaliif seente gaabbina? Isiin bootaa balloo harkadhe jetteeti rakkoo teenya tana haala irra jiru ni beektimi haatee achi dheedhe dhugaa seete isiin. Yaa by the way ammas namni bakka fudhattu taarifas ta'ee waan birallee hoggoo ta'ee shamarran keenya hoggaa nama keessaa achi hin beekna. Hoggoo namni tokko nama keessaa isin baafatuu barbaade dida waa'ee jiraa beekadha. Nama keessatti namni tokko hoggoo namarraa isin baafatuu barbaade waa'ee isin godhuu deemaa sammuu teessanitti hima. Bal'oo irra gazetee rakkoo itti deemtu hin beektu. Akkasitti isiisan akkas godhanii. Ishiin sun sirra bareeddi. Jimmitii moo nama guddaa war. Yani nama umrii teenyaati miti isiin. Nama guddaa. Yoo fagaate yeroo sanuu nama 30 mana kana malee mana keenyaa miti. Isiin. Duba guyyaa sadeen kana halkan deemte moo kennan guyyaa deemte? Bakiinaan nuti guyyaa nuun deemuu turte galgala nuun deemtu galgala ni rafnaan. Barahaa keessa. Barahaa keessa raftan? Baruma kana keessa biyyuma tana keessa istee namoota irreeba keetti qaba. Gawween si dhufee maarreen si dhufee jinniin si dhufee qalbii keessa si dhuftu. Dhiirtoo walumatti? Walitti wanni jaa. Dhiirtinuu wallaahi ibsaa taariba kana keessatti dhiirtinuu hojii deemtuun akka obboleeyyan keenyatti akka dhaabbatanii nurraa eegan. Yaa waan akkasii tura amma Oromoo irraa eegaa kaanis kamaarree irraa eegaa. Eeltirichummaan nurraa eeguu ture afaan arabaa isaatu akka malee beekaa nurraa itti dubbatu ture hedduu itti dubbatu ture. Dhalaa dabarsaniin kannan uummanni dhiiraa. Okay gaa jara keenyaa turtiin urjii waliin turre kana fakkaata garuu dubbii ni shashafante malee waan hamtuu faa jira. Meetu mitaata hin shafane naa hime. Ni shashafante malee. Mee maalin yani qayna shafante tani shakkitan maati? Wanni nan shakke namni nan gaafadhe nama lama khani na gaafate kuma fi 200 itti suni. 200 moo? 200 fi 200 hayattu. Keenyatuun akkam isin shakkisiiste inni khiyyaan achi gubbattu nama 13 fi waajee san isin shakkisiisne keenya akkam isin shakkisiiste? Lakkee urjii. Osoo heerumin dura namni 200 fi 200 kun si gaafate moo egaa heerumtee himee tana adda baate? Heerumee odoon heerumin dura walumaa galatti. Waan gaafa barumsarraa kannee jirraa furadhaa liqimsaa gadoo. Waan gaafa barumsa seenterraa eegaltee gaafuma dubra taate. Anaa ballaqee fi anaa as ga'e idduu. Xiqqashoo si gaafate wallaa xiqqashoo si gaafate. Agartee saniifuu haa dhuftan warri. Wallaa xiqqashoo si gaafate. Egaa ati ballaqtee dubra taate sidduu nama 200 fi dhalaa tana moo? Haya anuu amma fakkeenyaaf anamma nama meeqa gaafadde an dhalumaa toora nama 200 kana gaafachuu nuu laanne. Duba akkamitti shakkisiisa kun? Shakkisiisuun qofa ture war. Adda wanni baasuu dandeessaa garuu. Sheenaan qabdaa amma nama 200 san keessaa kaa odoon waan kana jee faa odoon kana haya jeeni faa jettu. Waan dabreettiin sheena waan ajaa'ibsiisu ta'u. Wallaahi. Wanni kutee galaana kutee uumachaan qaqqabatanii jettee Oromoon. Okay amma faayiroo dhufuu keessatti sheenaa qabdaa. إن قبل الحمد لله رب العالمين وما كنت من خير زروكي ما شاء الله والله ربي ريت سياتول شو رفت جاي أفان أربعة سن بيتو إيه سكر رفت فيلم أكمل تكر رفت ما مرسات تان ترت قبلني ده أنا جرى خير يا خير وخسرت سوان شيء كنا مه تك كان الرهاس هو الناس إنجال الناس إن قبل الناس ما نمو أرجي فولو قجون ده كده أرجي فولو قدا أو قدرة أرجي فولو قدا سكنت هذا جت برجر باي باي أرجي فولو قدا دون الله يرجو naman qabatee dhufuusi nu barreessuu danda'u qabdan isin YouTube irratti nu barreessaa warroonni sagantaan tun isin tolte immoo haaluma kanaan itti nuufuu fi nama feete nuuf fidii jechuu dandeessanii namoota seenaa babbareedduu qaban namoota waan garaa nama nyaataa qaban miidhama jaalalaa keessattis waa'ee jaalalaatti ilaalle maal jennaan